wandara dubbannu martu wanni amma godhamu martu bolseenaa ta'a dhaloonni baruuf akka seeratti kataba waan mishallee haa ta'u waan badallee haa ta'u garuu amma gaafii kiyya sirraa sini jalqaba maal jetti manguddoo yoo maayimaayitu eenyu du'a haa himu ka qabre eenyu ragaa haa bayu ka arge gara gaafii kiyya seena tokko maa hidhamtan maal balleessanii hidhamtan miidiyaan kijibaa waa hedduu nutti marii waa hedduu dhageenye mee balleessan keessan maali lammaffaa akkamiin hidhamtan akkamiin hiikamtan eenyutu isin hiike firdi beetii isin hiike moo yookiin daddachi abbaa langaattu lakki maasirjaan qabu jedhe moo pirezidaantii biyyaatu isin hiike moo muummicha ministeeratti duraanuu waan akka filmaata nan gufachiise fide arra filmaata kiyya argadhe aangoo qabadhe jedhe isin gadi dhiise moo warra waa ta'u manguddoo Oromoo ka abbootii gadaa ka hawwataa kadhaa isaaniitti fi warra watasasiin hiikamtan moo mee waan hiikamtanii nutti hima takka lammaffaa yookaan immoo lakki sii hooqnu atillee nu hooqe jettanii baatan moo dhuguma maaliin baatan kana nu ibsa sadaffaa baliski yanka gaafii yanqiis nu kamsina jara kana lamuun arganu hin gaafadha waan ummata tolu jira waan ummanni beeku jira ufuma waan yaaddan bichaan dubbatina kanaafiyyuu gaafiin kiyya gaafidhaa jirtan ka si wajjin dhaabate ka qaaman dhaabate ka qabeenyaan dhaabate ka bishaan isin obaase osoo dubbisin maa gara biyya alaa dhuftan hin dhooggatamtammoo isin dhooggammoo maa alan bayina ummata san baan gaafatina maan dubbisina isin dhooggani maal taatan sadaffaa namni isin waliin hidhame ka isin waliin hiikame yoo bahee biyya kaaba keessa deemeetiniin faanan deemee faannoo gurmeessu yoo qindeessu isin ummata keessa maa bahuu dadhabdan Oromoo maa arguu dadhabdan maa laaluu dadhabdan gara boodatti bulisa kiyyinaa dhiisme osoo mootummaan kuni kafaa'oo afeereetinii waliin haasofan isiniin jedhe waamichisaa kan fudhattu isin yoo ka fudhatan taate ijjannoon keessan ka waboo qabdan maal ta'a waboon gaafasan ittisa waraana biyyaatti hayamoo humna addaa akka Oromiyaatti hayamoo poolisii hayamoo yookiin akkuma waraana dargii faca'eetinii kararra taa'ee akka kadhatu ta'a kanallee deebisaa nuu kenna gara boodatti asirratti kan gaafii barbaadu matumaasa tokkoon irraa bu'amma nama ol ta'etu namni mana tokko qabu citaa wali haamuu jedhan matumaasa lammaffaati nama lafatti ol ta'etu muka waliin kora jedhanii jarmeewwan Oromoo kun guyyaa kam cogoogitii isaanirra jiru kana qoree kan ofirraa buqqisanii gama tokko ta'anii deeman jettanii yaaddan galatooma. Amma egaa kana booddee seera qabsiisu seerri amma isaanii abbaa keenyadha wal baay'eetu poliitii kanas tajaajilanii umurii kanas isaanii galatooma jennaani mee the blue shirt nama blue yeah right here. አመሰግናለሁ ወንድም ጀዋርና በቀለ ከስር ተፈታችሁ ለቤተሰባችሁ በመብቃታችሁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። በዚህም አላህን እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስሜ ነጃ ሀሊል እባላለሁ። ከጉራጌ ማህበረሰብ የመጣሁት እዚህ ማለት ነው። ነጃ ሀሊል እና የኦሮሞና የጉራጌ ማህበረሰብ ያለውን ትስስር እዚህ ለማንም
ማስተማር አያስፈልግም የሚታወቅ ሀቅ ነው። ከድሬዳዋ እስከ ደምቢዶሎ ብትል ከባሌ እስከ ሰላሌ ብትል በየከተማው የሚኖር የጉራጌ ማህበረሰብ አለ። የጉራጌ ማህበረሰብ ደግሞ አሁን ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። በተለይ የደቡብ ክልል ከመጠየቅ ጋር አንስቶ የጉራጌው እጅግ በጣም ጠንክሮ የሄደ ስር የሰደደ ጥያቄ አለና ወደ ጥያቄ ቶሎ አለና በሱ ዙሪያ አሁን ጀዋርም በቆበቀለም የምታሰሙት ነገር አለ። The future is terrifying የሚል ማለት ነው። ጉራጌ ዞን ላይ እጅግ በጣም ቴሪፋይንግ ነገር ሊከሰት ጫፍ ደርሷል። አመራሩ ብትሉ ወደ ከላይ ከፌደራል የሚመጣው ህዝቡ የሚፈልገውን ሳይሆን እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ ለማስፈጸም ወደታች እያወረዱ ህዝቡን ከፋፍለው አደጋ ላይ የጣሉት ነው። ሊፈነዳ የደረሰ ጫፍ የደረሰ ነገር አለ። ያንን ነገር እናንተ ተሰሚነታችሁን ተጠቅማችሁ አንድ ነገር ብታደርጉ ድሮ በቄሮ ጊዜ ዘርማ አርዴ ዘያ ቄሮ በተነሳ ጊዜ ከጎን ቆሟል። አሁንም ኦሮሚያ የሚነሳ ነገር ጉራጌ ጋር የሚነሳው ነገር ኦሮሚያ ጋር ይደርሳልና አንተን ጨርሳል እንትን በሉልን የሚል ነገር ነው። ቴንክ ዩ በቃ ሁለት ደቂቃ ብለናል። ሁለት ደቂቃ ይቅርታ ጋር ህግ ነው ለሁሉም ነው የሚሰራው። ቴንክ ዩ በዚህ ሳይድ ደግሞ ጫሪታይ እንዴሱ ይባላል እንዴሱ ታና ኦኬ ኖ ማለት ማራንዴ እቺጋ ተራ wait no we are going by row okay asi namasani gamate then this way okay puno tiro police yes is that him come on is that him yes so 2 minutes tole dogalatoma charrakana wana lattani fi duraan dursee hundumti kee obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar baga nagaan baatan isiniin jedha. Itti aansee gaaffii kootti seenaa. Gaaffiin koo akka naa garaa jirutti gara biyya bushuutti kan dhuftanii filannoo abdattanii jirantti fakkaata. Filannoon kun inni itti aanu kun Oromiyaa keessatti ta'uu dhiisuu hin danda'a. Yoo ta'e immoo Abiyyi waggaa 30 fi PP'n Oromiyaan bushuu taanaani eenyuyyuu biyya kana bushuu hin danda'u jedhee jira. Kanaatiif ufumaa dadhabdu jechuudha. Lammaffaan immoo actually I gave up on Jawar. Obbo Jawar hedduu si jaaladha. Really waan baay'ee hojjetteetta. Garuu ummata Oromoo dhagaa hin jirtu. Yeroo biraa jalqabee hammas dhuftee jirtutti uummanni Oromoo hundumtuu waan isinitti himu wanta tokkodha. Waa tokkoyyuu dhagaa hin jirtan. Yaada keessanis jijjiiraa hin jirtan. Noon uummanni Oromoo kan Oromiyaa bilisa baasu kan Oromiyaa abdatee jiru uummanni Oromoo wabooti. Waboo malee eessayyuu geenyuu hin dandeenye. Qawwee malee eessayyuu geenyuu hin dandeenye. Biyyi Itoophiyaa sun yoo Oromiyaan bilisoomte qofa bilisummaa Oromootti aaneeti biyyi sun kan bilisoomuu danda'u. Kanaatiif Oromiyaa bilisoomsina, waboo duukaa dhaabanna, qawwee binna, nimoon kanuma duwwaatu nu baasaa waanta jettanii obbo Jawaar afaan mi'aawaatiin ummata keenya lammaffaa yookaan sadaffaa hin dogoggorsiin. Please kanaatiif gaaffii isa dhumaa obbo Jawaar kanan gaafadhu maaliif waboo irratti confidence hin qabdu? Why? Waboon ijaarame isa durii caalaa harka 100 cimee biyya Oromiyaa miti biyya Itoophiyaa sana bushuu ka'amma danda'u humna godhatee jira. Akka durii maal jedhamee hamatamu hin jiru waboo bira. Oromiyaa hundumaa
keessatti qixxummaatiin naannummaa tokko malee dhaabatee jira. Kanaatiin maaliif konfiidensiin kee waa mooraa Okay, ammas duuba sana dubartii duuba sana jirtu. Si, okay. Gifti, Ali. Yes, you. Kana booddee gara deebiitti dhufu achi booddee muraamni qaba. Guddaa galatoomaa warra sagantaa kana carraa kana naalattanii jalqaba irratti waaqayyoon galateeffadha warra waaqa isa isin gargaaree asiin isin ga'e obbo Baqqalee Garbaa